Jadi osuma deemo umrin kian arra deeme. Warri kiyya fayyaa qabdiin dalagataatti naan jira. Anan booddee abjiruu keessa jira na dhukkuba. Na dhukkuba akka malee yaa Oromoo. Yaa Rabbii kiyya. Sheeruudha wallaahi. Sheekota biraallee naa gara akka du'aayii naa godhani. Ndaama takkatti qaba. Heerumee waggaa 16 argadhe. Daamti tiyyatuu jaanna argin du'aara. Ani waa naa godhaa birrii naa guuraa akka naa taa'amti. Birriin qaba waan tikkeetti. Ammallee biiroo yoo deebi'ee hojii na galchani. Waan biyya nan galchani hojii na galchani. Durallee na galchaan hin barbaadu na dhukkuba hin galaa jedhee jennaanii birrii diraama 5,000 kaffali birrii biyya kanaa naan jedhan. Birrii biyya kanaa diraama 5,000 isaa fuudhee kaffala yaa Oromoo. Nama galagaa harka qaba waan tikkeetti na yaalaatiin keessaa dhaqe malee. Kallee asiin dura akka namoonni dhukkubennaan hin dubbanne boo'ee of gadhiise addunyaa mara geetteetti viidiyoon tiyyeessu hin dubbanne waa takka. Dhugaa dubbachuuf waan hedduu laphee namaa cabsu haadha teenya sana osoo akkuma argaa jirtanii baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf garaan kiyya na badee maal jennaan jireenya addunyaa tuni dukkana akkuma jedhansanii baay'ee tokko ulfaata. Ashamaa akka fuunee jarra jirtu hordoftoonni yuutuubas kadhatu jalatti argamtan nagaan koo akka jirtanitti isin akka qabu. Egaa warra waan baay'ee laphee nama cabsuudha. Akkuma argaa jirtanii haadha keenya kana imimmaan isaanii akkamitti arguu caalaa wanti laphee nama cabsu hin jiru. Carraan ilma namaa dhugaa dubbachuuf homaa waan takka xiqqimii dhabdee jirti. Yaa ta'u malee immoo akkuma beekamu gara biyya Dubaay dhufanii turanii haa ta'u malee nama umuriidhaan illee guddaadha akkuma argaa jirtanii. Namni akkanaa kun immoo oduma isaa keessaa ba'uu baatee baay'ee namatti tola. Yaa ta'u qoonqonis nama teechistu. Jireenyi biyya Itoophiyaattis nama teechistu. Haa ta'u hin dalaganne jedhanii dhufanii kunoo waggaa tokko waan akkasii dalagadhee ergan dhufee biyya hambaa keessatti isaan booda baay'ee tokko na dhukkubee alatti dalagaa nan jijjiirra jennaan yaa dallaalonni asii ni beektu warreen biiroo keessa hojjetan dhugaa dubbachuu fi እንግዲህ waan jedhu hin qabu akka hojii isaaniif yaa kennu warra biiroo keessa hojjetanii እንግዲህ maaloo na dhukkubee nan galaa jennaanii 15,000 diraama 15,000 kennitu malee hin galtu naan jedhanii ani dhukkubsadhee ilmuma tiyya takkittiin qabusan argeetoo biyya kiyyatti boqodhaa jettee waan baay'ee nama dhugaa dubbachuuf garaa nama nyaatudha. Enggidii waaqayyoon sana gargaaruu akka ijaanis wal argan abdiin qaba. Warri biiroo keessa hojjetan immoo ni beektu ijoollee nama gurguddaan jedhanii xiqqaan jedhanii acanaagafanii akkaataan isaan ittiin ija isaan ittiin ilaalanii akkasuma immoo isaan ajajan dhugaa warreen argitanii ijoollee biyyarraa ijoollee amma fakkeenyaaf ijoollee addisii kana fidanii itti taphatu bakka hin taane hojiin hin jiraatin biyyarraa fidanii rakkisu baqa kan amma hin jedhamne rakkina biyya amma hin jedhamedha jechuudha. Yaa ta'u isaayyuu dhokfatanii hojiis galanii yoon galles immoo akka waan itti faradeetti jiraatu zeegan biraa garuu akka baakabamee dhugaa dubbachuuf akkaataa ittiin jiraatu hadda siin jedha. Haati teenya ture immoo namoonni akka gargaaranii biyya isheetti galchan abdiin qaba. Enggidii dallaaltuun akkanatti biyyarraa fiddee namatti taphatti. Ofiifuu namni sammuun duwwaa ta'e jireenyi Itoophiyaa dukkana akkuma beektanii baay'ee ulfaataa dhufee jira.
warri beektonni beektu warri hin beekne immoo garuma bartu. So baay'ee ulfaataadha, haalli jireenyaa baay'ee ulfaata. Yaa ta'u malee immoo nama akkanatti rakkatanii michi jechuun kabbaadidha. Garaa seente taanan sirrii miti, beektanii michi ni beektu. Michi cararii akkasumas immoo namni tokko hin danda'u. Danda'u iyyuu immoo dhugaa dubbachuu fi umurii kanatti mana namaa daa'imti nama ifachuu asii gadi nama ifachuu namaa gadi nama ifachuu rabbiyyuu nama baasu dhugaa dubbachuuf carraa ofii kana kan bakka hundaan nama raatessee bakka baay'eedhaan nama kiseessisu carraa ofiiti. Sinii galee carraan ofii kun bakka ittiin nama ga'uun beekanii, bakka ittiin nama dhaquun beekanii, amma garuu nabseen nu keessa jirti danda'atuma waa hundumayyuu bira darbaa akkasitti jiraanna. Ammasitti garuu dhugaa baay'ee tokko waan hin jiru na wallaalchisee baay'ee ulfaata waan hundaaf iyyuu. Ani dallaalonni ejjumayyuu maan taane amma fakkeenyaaf biyyarraa fiduu biyyarraa fidassanii hin jijjiirra ganna gaafa jedhan jijjiirran osoo bakka barbaadeetti jijjiirrachuudha mirga qabamu biyya sadiitti. Garuu isaan achi guyyoota kaayyuu dhaqanii nama akkana deeme hojjedhu beessoodha maal gootanaan jedhanii ishumatti na deebisan jette. Dhugaa baay'ee tokko nama azaazzana. Yoo itti ilaaltanii jettan baay'ee nama azaazzana. Waaqayyoon immoo akka biyya isheetiin galee biyya isheetitti galee nu galateeffatan yaa ta'anii waaqayyoon nagaadhaan shaagalchuu yookiin qoonqoo danda'a yookiin immoo baqaa miidhamuu danda'a. Namni zim jedheetuma hojiitti cimee yookiin immoo waa dhabeetii miti kan boonyummaan buusitu haaluma jireenya isaaniititu baqa baay'ee ulfaataadha. Isinii galee kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf karaa seeraan alaatiin warreen dhuftanii kinoo akkanatti irra jijjiirrachuu rakkina rakkoo irratti hokuftan rakkina sana irraa jijjiirrachuu hin dandeessanii nama badaa akkanatti irraan dhufuun kanarraan nama gahaa yaa'u isaan hin beekan yaa'u biyyuma alaa deemisuma akkanatti qarshii dhageenyanuma fudhatan malee dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaataa jechuudha. Baay'ee nama nan jedhama. Waaqayyoon gidee libbuu nanuufaa kennu nama keenya fa'a. Dallaalonni biyya Dubaayii akkana an biyya biraan beeku malee kan keenya akkana xigaabin akkaataa akka gara isaan dhowwee jira. Kanaafiyyuu itti dubbachuu dhiisanii akka maal godhure rabbi namaa baasu kana. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaaditanii namni warroon akkanaa kun daftanii warreen amma fakkeenyaaf nan jajjabaan kun tarii xiqqoo ishee waa beeku dhiisuu danda'a yeroo hundaa beeksisanii waan beeku gin gaafa hojiin tokko jiru goobasoo ta'in hojjetu. Ishiin tun amma kinoo nyaata nan dalagaa jette ana wajjin sa'aatii sadii jette isheetti inni iyyanii anumatti jette. So namni sibira jiraate immoo gaafa sibichaatti bichaa iyyan immoo taasisinii galee nama aarsa. Kanaafiyyuu ani so waan akkasii isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyoon nagaadhaan shaagalchuu aadaa akkanaa tana baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf baay'ee namni hin jedhamne ulfaata. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya of eeggannu godhaa. Warreen dallararraan dhuftan dallararraa hin dhufinaa, gara seeraan alaatiin hin deeminaa, birrii keetiin qusaasichinaa, gara seera qabeessan deema. Waan barbaadan konfideensii barbaadan meeshaa keessan bitachuu dandeessu. Akkasii isinii jechuu jaalladha. Baay'ee ulfaataadha haalli jiruuf jireenya biyya keenya keessa jiru. Amma oomishni biyya ormaatis turraa warreen jedhan baay'eetu jira. Gin ani isa jalqabaa isa dhumaa baay'ee tokko naaree jira. Lamaaniyyuu waaqayyoon libbuu nanuuf yaa kennu waan hundaaf iyyuu wanti jennu tokko hin qabnu.
akkasii obboloota kiyya waanuma hundaafiyyuu waaqayyo beekadhaa waan nu godhu sumatu harkaa qabaa kan akkuma argaa jirtanii mangistiin irree nurraa gadi adabachaa hin jiru qabeenya nuyi xaarii gubannee walitti fidannee biraa bittinneechaa jira keenya kana rabbiin hin argu qabeenya waggaa meeqatti dadhabnee dhimee keenya daa'ummaatiin jalqabnee itti dadhabnee anammaa eenyu itti sammuu dhugaa rabbi maa itti beekti isheen kanaaf bakka boodammoo jiraachumaafuu qaraxa gaafatu natti fakkaata biyya keenya san keessatti biyya Itoophiyaa san keessatti kan ammaan akkana ta'e kan lubbuu namaatiif akkana ta'e baay'ee ulfaataadha beelladoota immoo an jedhu waa'ee beelladoota beelladoonnis qaraxa qabdi kunis qaraxa qabdi dhugaa dubbachuu foon bilbilee akkanumatti baqa waan akkana malee natti naataanii baqa annaa kana haadhi jiru yaa obboloota koo jabaadhaa waan akkana nama jabaan kun akka hin dhufne uma keessanii koottaa namni jajjabaan dhugaa dubbachuu bakka waa argitaniiyyuu gorsa barbaada kunni saraa godoo ofii keessaa ba'uuniyyuu gaarii miti kanaaf ginawaas teenyitu akkatti rakkachaa jirti akka dhugaa dubbachuuf odoo mana koontiraataa jiraachuu baanne inuma ofitti fuunaa ginni kun nuyyuu bakka mana kontiraataatti kan jiraannu warreen ofitti fuutanis galatoomaa isiniin jedha akkasii isiniin jedha waan hundaafiyyuu waaqayyo beekadha waaqa keenyan kadhannaa sanarraa nafe wanta goonu hin qabnu isiniin jechuun jaalladha waaqayyo beekadha waan hundaafiyyuu inni nungatu namni yoo nutti inaafis waaqayyo garuu nungatu waaqni nu qabes ani namaati rammoo dhugaa dubbachuuf kan waaqata kan namaatitu caala gochaan nama keenya hedduu takka nama gaddisiisa ka waan ta jedhan nama wallaachisa waan hundaafiyyuu ani dhugaa dubbachuuf hedduu takka na gaddisiisee haalli jiruuf jireenya kana keessa dabarreetuma teenyetuma nyaannetuma dhuunee baqa hin jiran natti fakkaanne ashiitii takka keessa nyaanna jettaniiti akkasii obboloota waan baay'ee natti dhagahameefidha haalli haadha keenyaa kuni haalli jireenyaa isheen keessa jiraattu kuni baay'ee waan natti dhagahameef isiniin jechuu jaalladha soo kanaaf turtii gaarii naaf qabaadha nagaan naaf tura wanti jiru kanuma turtii gaarii